Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa baga nagaan gara chaanaalii keenyaatti dhuftan isiniin jenna. Kun chaanaalii keessan Siloam TV. Arras egaa akkuma baratame qophii bareedaa qabannee gara keessanitti dhufneeti jirra. Isa dura garuu chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas immoo viidiyoo kana yommuu eegaltan mallattoo like jedhu tuquu hin dagatinaa isiniin jenna. Har'a egaa waan guddaa irraa barattu jennee wanta yaadne qabannee gara keessanitti dhufneeti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kun Siloam TV'ti. Bar tokko bara sana bara namni akka horiitti gabaatti wal baasee wal bitaa fi wal gurguraa ture sana bara namni nama bite tokko akka fedhee fi akka barbaadetti gatii qarshiin isaa bite qofaaf itti fayyadamaa ture. Hojii humna isaan ol ta'es hojjechiisaa, yoo barbaade nama bite gabaatti geessee horiitti geeddaraa, yoo fedhes ajjeesuun mirga isaa bara ture bara hamaa sana. Namtichi akka wayiitti sodaatamu tokko ture. Namichi kun nama bite sana akka barbaade ergatti fayyadameen booda lubbuun illee nama ajjeesu ture. Namichi kun hamaa ta'uu isaa biyyatu beeka. Namni al takkaa bitamee mana isaa galee lubbuudhaan ba'e tokko illee hin jiru ture. Guyyaa tokko namoota gabaatti geeffamanii gurguraman keessaa mucaan durbaa umuriin mana 10 wayii keessa jirtu tokko turte. Gabaa sana keessaa namichi garraamiin tokko dhufee ture. Namichi kun namni akkas wal bitee wal gurguruun isaa baay'ee isa aarsa ture. Guyyaa gabaa kanas namtichi kun dhaqee namoota gurguraman bitee bilisa baasuudhaan beekama. Carraan dubara xiqqoo sanaa harka namicha hamaa sana keessa bu'uu ishee qaqqabe. Yeroo kana namichi inni garraamiin sun gara mucayyoo sanaa dhaquun gatii namichi hamaan sun ittiin bite gatii guddaa kaffalee fi harkaa baasuu danda'e. Namichi garraamiin kun erga biteenii booda dhaqi bilisa baateettattiin jedhe. Isheenis lakki ani si biraa hin hafu jettee isa duukaa bu'uu filatte. Egaan akka seenaa kana irraa barannutti Yesuus Kiristoos seexanicha isa hamaa sana harkaa nu baasuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Qooda du'a keenyaa nurraa baasuudhaafis gatii dhiigaatiin nu bitee ilmaan isaa nu taasifate. Yesuus Kiristoos fayyisaadha.